Forjidii safara keessa guuree balbala mana barumsaatiin namni hin baane tokko. Dhugaan isiniin jedha. Jechuun amma namni hoogganaa biyyaa ta'uu qabu digirii guurrachuutu irra jira ilaalcha jedhamu tokko hin qabu. Namni digirii tokkitti hin qabne biyya bulchuu hin danda'a. Ta'eera biyya eessaattiyyuu hin ta'a. Garuu namichi kun hamma PhD'tti fudhadheera jedheetu biyya guutuu gowwoomsee biyya guutuu ulee fixe. Balbala mana barumsaatiin hin baane Abiyyi isinitti hima. Yoo manni barumsaa iddoo kana ta'e, yoo manni barumsaa ulaansaa as ta'e, harri isaa yoo adda kana ta'e, Abiyyi mana barumsaa fuulduraan dabarre. Guyyaa tokko mana barumsaa fuulduraan dabarre kan mana barumsaa lixee baratu miti. Kana propagandaan zayina dhugaan isinitti maara. Yeroo isaa waan ta'eef hin dubbadha malee waan gatii qabudha jedhee miti. Maaliif namni barumsatu jechuun digiriituun qabaatiin biyya bulchuu hin danda'a namni gorsa waan jedhamutu jira waan ta'eef. Waajjira mootummaa keessa gorsitootatu baay'ee. Gorsitootaanitu utubama namni mootummaa geggeessu tokko malee waan hundumaa beekuu hin danda'u. Amma yoo dhattan asiin hin barteenii gorsaa meeqatu jira lakkooftanii iyyuu hin fixxan. Biyya namaa hundumaa akkasuma. Kuni gorsaas hin barbaadu gorsaas hin jaallatu. Maaliif nama isa caalu tokko illee ija isaatiin arguu hin barbaadu. Dhaqaati ilaa Wikipeediyaa Googilii godhaati ilaala. Abiy secondary school hin baran. Dhugaan isinitti mabar kan inni barreeffatan isinitti ma kan hin jedhu miti. Wikipeediyaa isatu barreeffate akka inni barreeffate beeka. Wikipeediyaa sanarraa secondary school lafitti Abiy barate hin jiru. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa. Hin nanne Abiy. Tokko. Digirii tokko immoo eessaan baradhe jedhee maayikiroolinkiidhaanii IT'dhaan baradhe. Waggaa 4 barsiisa maayikirooolinkii yeroo sana kariikulamii Itoophiyaa waggaa 4 si barsiisee digirii sii kenna waan ta'eef waggaa 4 inni himu sana keessa waggaa 2 isa inni baadimmeen ture jedhe hojii walirra oola. Wikipeediyaa irra jira oduu miti amma yoo Googilii goota Wikipeediyaa irraa Abiy Ahmad tan achirra argitu. Waggaa 2 achirra oola. Waraanan dhaqee egaa jechuun achi reediyoo sagalee dhageessaa ture waan ta'eef isa waakkataas namni jiru. Achi darbee immoo maastarsii laman qabaa. Maastarsii tokko kan Ihaadeg kaadiree isaa ittiin barsiifatu namumtii warri gwaaddanyoota isaatii tokko kolleejii isaan banan tokko 6 kiiloo jira. Instituutii wayii tokko. Jaratu yuunivarsiitii biyya Ingilizii kanaa wajjiniin ta'anii birrii yuunivarsiitiidhaaf asii kaffalaniitu distaansiidhaan kaadiree Ihaadeg barsiisu. Kaadiroonni Ihaadeg ilaalcha keenya dura deemaniitu namaaf birrii kaffalanii assaayimentii hojjisiifatanii as erguu arramameesii gireediin kennamaafi sanumaaniitu digirii fudhata. Hundi isaaniiyyuu. Sanas hin baranne gurbaan. Hin beeku inni isas hin agarreen. Kan biraa immoo ammasii liidarshiipiidhaan immoo maastarsii fudhadhee lammataa ka'u. Maqaa isaan na'u kolleejiin sun kan gwaaddanyaa isaati. Nami beekuu danda'a. Abaluu isaa maal gochuun maqaa isaadha. Kolleejiin ni jedhu sun kan gwaaddanyaa Abiy. Isatu kompiitarraa piriintii godhee kenneef. PhD. Kuma 30 naa kaffallaan inni riisarchii hojjedhee fi kennee fi namni jedhu laaf Finfinnee keessa jira Abiyyi. Maaliifan kana isinitti himaa? Kanatu waan guddaadhaa jedhee miti. Namatu yeroo hundumaa gaafa dubbatu maal jedha namni barate akkamittiin akkas garaa namatti jabaata. Maaliifitu rakkina akka mana ga'u hojjeta. Waan biyyi kun keessa jirtu akkamittiin akka kana wal dhaalaa namni baratee jiru tokko jedha. Deebiinsa gurbaan mana barumsaa balbala isaayyuu hin dabarre. Eessaa fuudheree matsaafa barreesseera jedhamanii ammanni. Makalaakiyaattitu Amaarinyaa barsiisu. Ijoollee wattaadara. Amaarinyaa barreessuudhaaf dubbisuu qofa waan tabii barate. Makalaakiyaa keessatti. Nama akkasiitu hayyoota nurkatti jibbe. Maal jechuudhaaf isiniin jedhe? Kan harkaanuu qabu sirna nafxanyaa duudaa kan Oromoo tasa ijaan arguu hin jaallannetu harkaanuu qaba. Isinii galee tasa kan Oromoo ijaan arguu hin jaallannetu harkaanuu qaba jechuudha. Dhuunfaadhaan hayyoota Oromoo hoggantoota Oromoo dhuunfaadhaan kan jibbu jechuudha. Eenyummaa isaaniitiif kabaja kan qabne uummata isa guddiseef kabaja kan hin qabne tokko kabaja kan hin qabne jechuudha.
wanti kun hundumtuu maaliif beekuun kan nu barbaachisu waan hundumaa kana beekuun kan nu barbaachisu maaliif eenyu diinni keenya mataarraa eenyudha isa jedhuun isinitti himaa namicha nafxanya kan balbala mana barumsaatiin hin baanetu guddaa of fakkeessee har'a Oromoon hin cabsaa Oromoon Abiyyiin qarxamii hin cabsa qarxamii cabsa cabsuun isaa waan hafu nam tokkee akka saatii kana kan hundeen jalaa raafame amma caasaasaa yoo laaltan Oromiyaa keessa tokko hin jiru kan hundeen jalaa raafame miti wayyaanee yuula akka kanatti hin qabee furuufse hin cabsinaa hin caba sirni isaa innis hamma achi geenyutti garuu waan nu barbaachisutu jira hamma achi geenyutti obsatu nu barbaachisa tarsiimootu nu barbaachisa jabinatu nu barbaachisa tokkummaa keenya eegaa tiksaa deemuutu nu barbaachisa waan mana keessa gaafa isiniin jedhu kaampii Oromoo keessa waan asiif achi darbatamu ofirraa asii gadi qabnee gara fuulduraatti deemuudha jechuudha kan nu eeggatu kanaafi jabaadhaa baay'ee nama boonsitu Oromoon hundi isinitti booneera addunyaarra kan jiru naamusni keessan akkasumatti itti afufu jabaadhaa wal jabeessaa isiniin jechuun barbaada waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Waan gaafachuu barbaadee jira yeroo hedduu irra deddeebi'ame wanni haasamu warri Abiyyi faatoo kan biltsiginnaan ka haasawu alaa galchinee nutu alaa galchee jedha gizee hedduu itti haasan dhagenne isaan Oromoon gabrummaa jalaa baase moo isaan nama alaa galchan qaban waa'ee kanatti isintu beeka mee akkamitti ibsita waan kana gizee hedduu wanni isaan hamilee godhatanii warri nu alaa galchine jedhanii taasan warri xixinnoon isaan jala jirturre warri nu alaa galchan warri alaa galchan jedhan isaanu ala hin deemne akka himamutti Abiyyi nu ala hin deemne mataan isaa muummichi ministeera amma eega Oromoon gabrummaa jalaa baase ala bahe kana akkamitti ilaaltu wanna kana isaantu nama alaa galche moo isaanuu namni nama jalaa galche kana addaan baastanii waan nu himtanoo jiraate galatooma. Amma isaanillee kan jechuu barbaadani biyya Itoophiyaatii ala turtanii biyya keessanii ala turtanii nuyi aangoo qabannaanitu carraa biyyatti galuu argattanii kan isaan jedhan haasichi kanadha kan isaan haasa'uu barbaadan amma waa'ee biyyatti galuu fi biyyaa bahu booddeeyyuutti deebina nama akka Abiy rabbii jedhaate walgayiillee sodaatee baqatee nama siree jala dhokate yeroo wayyaanee sana bar yeroo warri isaa wajjiniin jiranii waan meeqa ta'anii waan meeqa hojjetan namoonni akka isaati walgayii paarlaamaa hin baqanneen yeroo state of emergency nama sodaataa gadi ba'ee waan tokko gochuu kan hin barbaanne siree jalaa gototee Oromoon kan barcumarra kaa'etu alaan ol isin gasheenuun jedha barar siree jalaa gototee sodaataa jabees siree jalaa gototee kan inni barcumarra kaa'eet akkasiin eenyudha namni alaa galche meem adda bilisummaa Oromoo alaa galche moo Jawaar faa alaa galche moo eenyudha namni alaa galche meem kanaafi wanti alaa galu tokkittiinuu hin jiru Oromoon mo'atee gale kan gale mo'atee ituu uummata saboonni Itoophiyaa ilaalanii mo'atee gale Oromoo mo'atee galeetu isaanii fi ulfina isaanii ta'e eenyu mee rabbii jalaati kan oppiidoo nama jedhee dhaggeeffatu eenyudha kan waan oppiidoon jedhu dhagee jala deemu Oromoo keessa jira waan inni injifate biyyatti galeeftu waan inni carraa kennineef kan isaan akkas ta'an kanaafi wanta ofii guddisantu namatti achi ol deebi'aadhaan isa kana haasa'uun iyyuu hin barbaachisu. Yaada lammaffaa qaba. Duraan dursa asitti argamuu keetiif galatoom jecha. Nu beekaa dubbiin nuun galle gaafa nu Abiy deeggaraa turre atini Abiy masti goo jette nu eega dubbiin babbaddeen booda nuun galte sanii dhiifama gaafachaa ittaansee dhaamsan dhaamatuu barbaadu hayyoonni keenya rakkoonoo jiraatellee namni ilaalcha tokkoon ta'u maatii tokko keessa namni ilaalcha adda addaa qaba. Kun waan beekamu ta'ee hayyoonni keenya biyya alaa jirtan tokko taatanii waan jiru mootummaan Abiy Ahmad akkuma agartan kana uummata Oromoo lafarraa fixu jira dugeega sanyii uummata Oromoo irra raawwataa jira. Wanni isin nu gootan yoo jiraate sila yoo rakkoon jiraatellee hayyoonni keenya biyya alaa jirtan dhuftanii walitti haasoftanii karaa miidiyaatiin karaa OMN'tiin
karaa keelloo miidiyaatiin miidiyaa hedduu qabdi amma yeroo Oromoon yeroo ammaa kan osoo irratti dalaydanii bareeda jedha galatoom. Namni doktor kana ragaafi qabdan jiru gaafi takka. Gaafi qabdan mandu. Gaafadhu. Ittaana abtiin London keessa jiraachuu fi inni as jiraachuun nuuf akka beenzila nuun motorootaan inni beenzila kenna. Kanaafiyyuu inni beenzila kana xab bichaa godha. Saniin kiiloomeetirii dheeraa deemna nu. Xab bichaa barbaanna waan guddaa yuun feenu. Kanaafiyyuu amma har'aan tana poolisittuu dhufeeti warra kana asii baase. Har'i Friday waan ta'eef Monday deebi'anii waan dhufaniif kanaaf immoo suuta xaphu nu goota akka nu goonu. Maal akka gochuu qabnu Monday hin dhufan Mondayidhaaf immoo suutan xaphu nu goota asirratti osoo hin ta'in xaphu nu goota. Karaa keessatti. Yaada qabdi yaani. Yaanni an qabu isinis hayyoonni keenya warri jirtan kan magaalaa UK London keessa jirtan dhuftanii amma nu laaluu keessaniin baay'ee galatoomaa. Kan achirraa hafe yaanni kiyya tokko hayyoonni keenya bakka jirtu walii galtee waan ta'uu qabu tokko Jawaar yeroo ammaan kana mana hidhaatiin jira haa jiraatu ammoo Jawaar hin duune numara qalbii keenya keessa jira ammoo hayyoonni keenya walii galanii waan jiru tartiimoo jiru mara ummata Oromoo qeerroo Oromoo qabsiisuu qaban jedha. Miidiyaa irratti bahanii wal dhahuu azoo hin ta'ini diina dhahuu irratti azoo dalaganii baay'ee bareedan jedha. Ammallee kan hafe qabsoo as jiru ammoo kan magaalaa Londanitti jalqabne kana hin eegalle malee hin xumurre. Yoom kaleessa eegallee yoom akka xumuramu hin beeknu qarree fi qeerroon jabaannee qabsoo kanarratti itti fufuu qabna waan baaneef galmaan gayuu qabnaan jedha. Waan kanarratti nu maraa jajjabaachuu qabna irratti wal mari'adhaati ummanni as jiru jechuu waan tahuu qabu tokko itti fufuun qaban jedha. Galatooma baga nu dhuftan isan maraa gammannee jirra ammalaa yeroon kun halkanii garuu baay'annee jirra baay'ee itti gammannee jirra akkanatti guyyaa guyyaan ta'uu qaba waan arda qofa ta'uu qabu hin ta'u waan boriif taanillee itti fufu ta'uu qaba. Qeerroon keenya ammoo ka biyyarra dhumaa jiran nuun isan duuba jirna jajjabaadha wal jabeessina kan du'e rabbi rahmata haa godhuu fi kan jiru ammoo nuun obboleeyyaan keenya kan ala jiru waan dandeenyeen humna keenyaan yaadan isan qarqaarraa isan maddii jirraa nuu jabaadha. Qeerroo yoo hin jiraatiin bilisummaan hin jirtu qeerroon duraanuu bilisa fiddee jirti qawween alatti ammas ni finnaa jabaadha. Jawaaris homaan ta'uu rabbiin nuu fayyisa. Galatoomaa warri jiru maraa nuu bayaa galatoomaa isaniin jedha ummanni Oromoo maraa jajjabaadha. Nuti immoo qeerroo ittiin jenfannoo argifatu tarsiimoo sayyoo akka nu baaftan barbaanna. Qeerroo biyyaatiif illee duuti xiqqaata injifannoon qeerroodhaa akka galmaa deemti. Ammoo yoo fudhatte awwadaa keessa wanni deemaa jira. Helikooftariin samiroonni jechaa jiranii sambiraan immoo taankiidhaan illee namni du'aa jirti qeerroon haalan. Akkamitti du'a qeerroo xiqqeessadhaa akka mootummaa kanatti dhiibbaatti fidaa deema. Hara sana osoo deemne garanti fakkaatu. Sirriidha. Hunda isaa sittiin dubbannu fuuldura kanatti malee qeerroon tarsiimoo fi qabdi. Eeyyee nus gorsa gaafa barbaachise kennaa jirra. Wanti nuyi qusannu tokkittiin iyyuu hin jiraatu. Kanaafi wanta Oromoo irra ga'u xiqqeessaa wanta diina irra ga'u immoo akka kanattiin baay'isaadha adeemu. Waan tokko gaaffii hin qabu. Kanatti namni of qusatu tokko iyyuu hin jiru. Kanaafi har'a gaafa hiriirri ba'ame nama nurraa ajjeesanii ta'uu danda'a. Garuu akkaataa itti qabsoon keenya walii gallisaa jabaatee lafa ga'uu qabu ga'utti qeerroonis hayyoonnis kanaan yaadaan biraa hafaan jiran jechuudha.
Gaafii qaba. Yeroo wayyaanee san uummanni yeroo wayyaanee san uummanni guutuutti kaadiroonnis Oromoodha ilaalcha keessaa qaban namuu qabsoommata Oromoo kana deeggara. Ammaan kana namni cinaan baandoota alaatii kana godhaa nuti dilee nuti Oromoodha nu deeggara janiin namni qalbii gama lamatti hiraa jira. Kaadiroota keessa deemee qeeroo ifumaaf harkatti laataa jira. Ijoolleen biyyi jirtulleen tana koonfiisu taatee hayyoonni keenyalleen maal qabaaf waa'ee kanaa tana namni waa'ee qawwee dubbatu hin jiru. Hayyoota keenya waa'ee qawwee dubbatu hin jiru. Ijoolleen akkatti baanu dhabnee jira jechaa jira. Akkumatti baanu dhabnee numa keessa harkatti nu laatanii. Warqeessa sosa namni yeroo wayyaanee san namni Tigireedha jedhanii kabulchuus Tigireedha jedha. Amma kan bulchu keenya jedhanii cinaa qalbii wareersanii olluma keetti harka sillaatan akkam goonaa waa'ee sanaas irratti. Waan lama amma wal keessa kan kaafte tokko kan keenya wanti jedhamu suni amma Oromiyaa keessa jira. Amma kanaan dura jechuun akka mootummaatti jechuu gooti. Akka mootummaatti akka sirnaatti kanaan dura maqaa ofitti moggaasee namnis immoo maqaa itti moggaaseetu akka waan qaama Oromoo ta'etti ilaalamaa ture miti. Amma garuu nafxanyaa ta'utti namni hundi walii galee isa mul'ise waan ta'eef ta'uu qullaa ofirraa baasee nafxanyaa ta'uuf mul'ise waan ta'eef. An kanarraa hafe warri ganda keessa jiranii warri ganda keessaa hojjetanii akkuma warra asii hojii qaxaramee hojjetu akkuma isaanii jechuun jireenya jiraachuudhaaf jedhaniitu har'a buluuf jedhaniitu mindaa nyaatu. Gaafa nuyi jabaanne gara keenyatti dachee isaanii. Gaafa jabaa ta'uu kee argan gaafate biyya kee to'achuu arganii gara keetti galagalu isaanillee tokko gaaffii hin qabu. Immoo akkuma dhageessan irra deddeebinee dhaamaa jirra miidiyaadha. Qeerroonis immoo waamicha isaa keessatti wanti inni taasise yeroo darbee waa'een uggura hawaasummaa jira. Namoota akkasiirra uggurri hawaasummaa ka'a. Kana booddee akkuma kanaan duraa calluma jedhee namni taasisaa isaanii dhaqaa, cidha isaanii dhaqaa, isaanii wajjiniin nyaachaa dhugaa namni jiraatu kana booddee hin jiru. Maaliifi sirna nafxanyaa qulqulluutu gadi ba'e waan ta'eef Oromoon sirna nafxanyaa keessa taa'ee Oromoo irratti hojii hojjetu Oromoodhaa wajjin jiraachuu hin danda'u kana booddee. Kana wanti nu walii dhaamaa jiru namni hundumtuu jechuudha. Kanaaf isa safara keessaa isaan gotatanii caasaa mootummaa harkisanii fidanii manatti Oromoo ajjeesisan sana kana booddee Oromoon wanta kana fudhatee taa'u miti. Minimamii yoo xinnaate jarri kun akka Oromoo keessaa ba'an akka godhamuuf qeerroo waamicha dhiyeesseera. Uummatillee deebii kennaa jira waan kanaaf. Maaliif namni hundumtuu mana qabaa, balbala qabaa, gosa qabaa hin gorfata gaafa ta'uu dide gosa keessaa iyyuu nari'a bara Oromoo gosa keessaa nari'a. Kanaafi waan akkasii itti jabeessaa adeemuun baay'ee barbaachisaadha asiin jechuudha. Jedhamu gaafii wareegamaati. Wareegamni haala sadii nama wareegamni argaa jiru wareegama haala sadiiti. Wareegamni tokko wareegama qabsoo keessatti waraana keessatti wareegamanii tokko immoo ka hiriira bahanii salaama salfii keessatti wareegamanii. Amma uummanni keenya ka wareegamaa jiru hiriira salaama salfii kanarratti wareegamaa jira. Wareegamni inni sadaffaan immoo wareegama mana isaatitti wareegamaa jiru. Manuma isaatitti itti dhufanii nama nagaa qabu nama nagaa mana taa'ee jiru gadi fuudhanii amba keessatti ajjeesaa jiran. Wareegamni kun akka dhaabatuuf uummanni keenya akkamitti qopheessee akkamitti ofirraa deebisuu qaba. Amma wanni isaan jedhan seera kabachiisuudha jedhan. Seera kabachiisuu jechuun immoo nama tokko fuudhanii akka seeru jedhutti mana poolis xaabiyaa geessanii achirraa dammoo marmaranii badiyyoo qabaatu akkasitti irratti murteeffama. Amma akka isaan jedhanitti seera gadi fuudhanii achumatti rashananii achumatti dhahanii ajjeesanii seera kabachiisaa jirraa jedhan. Diina kee ta'uu erga beeyte diina kee akkaataa itti deebisuu ofirraa qaba. Yoo haasaan furannaa waan keenya rakkoo keenya ka jiru jedhe haasaan waliin furatan. Yoo si ajjeesuu kasitti dhufu taate dammoo ati ofirraa eeggatta maaliif ruufii ta'etti. Uummanni rakkina kana akkamitti akka ofirraa deebisuuf yaada irratti naa kennitu barbaade. Maaliif mana taa'ee du'aa jira hiriirallee baheetii miti mana isaatitti osoo ijoollee isaa wajjin jiru ijoollee isaa osoo hin hafin ijoollee isaa wajjin du'aa jira uummanni keenya. Kan akkamitti ofirraa akka deebisu yaada itti naa kennitu barbaada akkuma maqaatiin keessatti. Egaa akkuma argite namni Oromiyaa keessaa har'a abaluun ajjeefamuu danda'a abaluun moon ajjeefamu wanti jedhamu hin jiru. Yoo argite namni hiriiran baanes hin ajjeefama. Akkuma tamma jetteeyyuu namni mana taa'us hin ajjeefama. Maaliif kaayyootu jira? Kaayyoon jiru
Oromoo akkasittiin baay'isnee yoo hojjete iseen hafte immoo rifatteetu nu jilbeenfattiidha yaadichi. Kun wanta ta'aa jiru miti. Ta'aa hin jiru. Tokkoffaa kun waanuma yaadamuu danda'u iyyuu miti. Akkuma sila jedhee Oromoon nafxanyaadhaaf jilbeenfatu jaarraa 21ffaa keessa hin jiru. Namni tokkittiin yoo hafe namni tokkittiin suni du'uun yoo raraateen du'a malee nafxanyaadhaaf hin bitamu Oromoo keessa. Jenereeshiniin amma jiru kun kanuma dhaloota amma jiru. Hanqan hin beeku. Kanaafi kaayyoon jaraa lafa jira. Wanti isaan hojjetachuu barbaadan lafa jira. Nus immoo wanti nu barbaannu lafa jira. Wanti nu barbaannu sila dubbadheera. Irra deddeebinee haasa'aa. Wal yaadachiisuudhaaf akka toluuf hin beektan jechuuf utuu hin ta'in wal yaadachiisuuf akka toluuf jechuudha. Kanaafi jarri waan barbaadanii hojjetan ofii isaaniitii hojjetan. Maal jedha nama maqaa isaa seera kabachiisuu jedhan miti? Seera kabachiisuun amma haala amma jiru keessatti Oromoo duula Oromoo ajjeesuu jechuudha. Seera kabachiisuu jechuudha. Wanta kan biraa miti. Duulanii loltuu erganii Oromoo ajjeesuu jechuudha. Seera kabachiisuu jechuudha. Seera kabachiisuun silaa seera kabachiisuu kan jedhamu nama dhuunfaadhaanis ta'e gurmuudhaan inni tokko humnaansa tokko caalee akka inni tokko hin miidhamneef dhaabbatamni seerri akkas seerrisa. Seerri kan dhaabbatuuf isa humna hin qabneef. Sigalee inni humna qabu isa humna hin qabne akka hin taanetti akka hin ajjeefneef akka hin miineef seerri kan. Inni isaan jedhaa jiran kun Oromoo yaada keenya fudhachuu dide hundumtuu seera kan didedha. Seeraa jechuudha nafxanyaa sanatu seeraa jechuudha. Nafxanyummaa isaan fidanii dhufan sanatu seeraa jechuudha. Oromoon immoo kana fudhachuu dide. Kanaaf sochiin Oromoon amma godhaa jiru mootummaan hin jiru. Maaliif mootummaa jechuun maqaa miti hojiidhaan mul'ata. Hojiin sun hin jiru. Wanti mootummaan hojjetamaa hin jiru biyya keessa. Kanaaf mootummaan hin jiru. Kanaaf wanti sochiin Oromoon irra jiru tokko mootummaa deeffachee mootummaa ta'uudha ofiisaati. Lammaffaa immoo seera sabade. Seera kan cabsaa jiru seerri kan kabajamuu qabu isaan irratti. Warra nama ajjeesu kana. Malee Oromoo mana isaa taa'u irratti. Kanaaf Oromoon immoo isa kana ofirraa deebisuu fi wanti inni qusatu waan jiru irratti hin fakkaatu kana booddee. Tokkoyyuu wanti inni qusatu hin jiru qusachuus immoo hin qabu. Waan danda'u hunda godhataa jira. Waan qusatus immoo hin qabu kanarratti. Nama isatti dhufe ofirraa deebisuudhaaf waan barbaadu godhachuudhaaf. Foorjidii safara keessaa guuree balbala mana barumsaatiin namni hin baane tokko. Dhugaan isiniin jedha. Jechuun amma namni hoogganaa biyyaa ta'uu qabu digirii guurrachuutu irra jira ilaalcha jedhamu tokko hin qabu. Namni digirii tokkitti hin qabne biyya bulchuu hin danda'a. Ta'eera biyya eessaattiyyuu hin ta'a. Garuu namichi kun hamma PhD'tti fudhadheera jedheetu biyya guutuu gowwoomsee biyya guutuu ulee fixe. Balbala mana barumsaatiin hin baane Abiyyi isinitti hima. Yoo manni barumsaa iddoo kana ta'e yoo manni barumsaa ulaansaa as ta'e harri isaa yoo adda kana ta'e Abiyyi mana barumsaa fuulduraan dabarra. Guyyaa tokko mana barumsaa fuulduraan dabarra kan mana barumsaa lixee baratu miti. Kana propagandaan zayina dhugaan isinitti maara. Yeroo isaa waan ta'eef hin dubbadha malee waan gatii qabudha jedhee miti. Maaliif namni barumsatu jechuun digiriituun qabaatiin biyya bulchuu hin danda'a namni gorsa waan jedhamutu jira waan ta'eef. Waajjira mootummaa keessa gorsitootatu baay'ee. Gorsitootaanitu utubama namni mootummaa geggeessu tokko malee waan hundumaa beekuu hin danda'u. Amma yoo dhattan asii nan barteenii gorsaa meeqatu jira lakkooftanii iyyuu hin fixxan. Biyya namaa hundumaa akkasuma. Kuni gorsaas hin barbaadu gorsaas hin jaallatu. Maaliif nama isa caalu tokko illee ija isaatiin arguu hin barbaadu. Dhaqaati ilaa Wikipeediyaa Googilii godhaati ilaala. Abiyyi secondary schooliin baran. Dhugaan isinitti hima kan inni barreeffatan isinitti hima kan hin jedhu miti. Wikipeediyaa isatu barreeffate akka inni barreeffate beeka. Wikipeediyaa sanarraa secondary schoolii lafitti Abiyyi barate hin jiru. Mana barumsaa sadarkaa